akkeetti nu deebistaa jechuudha gam Oromoon tokko ta'uu qaba Albert Einstein itti nu deebistaa jechuudha. Albert Einstein. Isa waamulis. Jechuudha. Oromoonii tokko ta'uu qaba jedhe. Akkeetti nu deebistaa jechuudha. Itti fufi kaameraa. Tole ishee Albert Einstein kaameraa dhaabnee irra deebinee waraabnaa jechuudha akka inni bareedutti. Tole kaameraa naa dhaabda. Kaameraa naa dhaabda. Ol deessitoota ol daama caaftuu lamaa keessaa tokko Taaddasaa. Tole jaallattoota boonitu bakkam jirtu har'a immoo gaaffii interview prankii qabanneetiin jirra. Interview prankiin keenyarraa gaaffii isaan gaafannaa. Gaaffii isaan gaafannee booddee gaaffii yeroo isaan wallaalan itti himuudhaan irra deebinee akka nama kaameraa dhaabaarutti deebii itti himnee deebinee waraabnaa jechuudha. Isaan immoo akka nama beekaniitti deebii sana deebisu jechuudha. Interview prankii goonaa jechuudha. Amma dhumaatti nu wajjin ta'an affeerra keenya kam ameen. Tole akkaataa itti gaaffii sana dhiyeessinuuf haaraa ta'ullee akkas jennaani anatu gaaffii gaafata. Gaaffii sana gaafa isaan wallaalan anatu itti hima. Gaafan gaaffii sana itti himu isaan kaameraa dhaabittiin jedha akka nama kaameraan dhaabateerattee deebii deebisti isheen deebii sana itti hime deebistee jechuudha. Deebicha garuu natu itti akka waan beektutti deebistee jechuudha. Akka kanatti akka nu hubattan interview prank ittiin goonaa jechuudha. YouTube keenya subscribe gochuun dagatina. Kaameramaan Isayas Léon YouTube isa Facebook isa follow gochuun dagatina. YouTube keenya share subscribe gochuun dirqama keessanii amma kallattiin itti fufnaa jechuudha. Subscribe godha mini. Subscribe godha dirqama. Tole maqaan keenyudha? Maqaan koo Rubqaa Miliyoon jedhama. Gaaffii si gaafannu yamamtuu ta'uu keef guddaa si galateeffannaa. Tole. Tole jecha Albert Einstein uummata Oromoon jedhee bara 1200 maal jechicha nutti himuu dandeessu? Hin beeku. Jechicha hin beektu? Hin beeku. Bakka kaameraa dhaabdaa jechicha itti himna irra deebinee waraabnaa jechuudha. Irra deebinee waraabna. Jechichi Oromoon tokko ta'uu qabaa jedhe. Deebii akkeetti nu deebistaa jechuudha gam Oromoon tokko ta'uu qabaa Albert Einstein itti nu deebistaa jechuudha. Albert Einstein. Isa waamulis. Jedhe. Oromoonii tokko ta'uu qaba jedhe. Akkeetti nu deebistaa jechuudha. Tole itti fufi kaameraa. Tole ishee Albert Einstein jecha inni uummata Oromoon jedhe maal jedhe? Maal jedhe seeti? Oromoonii tokko ta'uu qabaa jedhee maalirraan barte gaaffii sana maalirraa barte? Dubbisee bare. Dubbistee? Kitaaba dubbisee bare. Kitaaba dubbistee barte jechuudha. Tole. Magaalaan Mandii jechi magaalaa Mandii jedhu maalirraan ka'uudhaan Mandii jedhamee mogga'e? Beektu? Kaameraa dhabe yookaan kanasitti himna akka inni nu bareedutti. Jechi Mandii jedhu jecha Mandiide jedhurraatiti loon baay'ee tasii namicha Mandii jedhamu loon baay'ee fideetu isa jedhama. Jecha Mandiide isaa dhuftee biyya kanatti horraan Mandiide jedhee deebise. Kanuma Mandiide jedhee deebise. Namicha yeroo jalqabaa jechuudha. Kanarraan ka'uudhaan yeroo jalqabaa fi Mandii keessa ture. Sawoota baay'ee qaba ture. Achi Mandiide jedhee deebistaa jechuudha. Mandiida jedheetu maqaa kana moggaase. Maanii Mandii jedhama. Akkeettiin deebistaa jechuudha. Kaameraatti buufi. Jechi Mandii jedhu maalirraan ka'ee mogga'e? Namicha yeroo jalqabaaf tureetu jechuudha. Saawota baay'ee qaba ture. Saawota sanaanii Mandiida ittiin jedhe. Achumaanii Mandii jedhee mogga'e jechuudha. Wanta kana akkamitti hubachuu dandeesse? Kitaaba irraa barte moo mana barumsaa keessatti barte moo? Namootuma irraan dhaga'e. Namoota irraa dhageesse jechuudha. Tole. Guddaa galatooma. Yaada kana nu laachuu keef. Baay'ee dubbistaa jechuudha. Carraa kana yaadachuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Baay'ee dubbistaa akkati kitaaba baay'ee dubbistu. Baay'ee nan dubbisa. Galatoome. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo kana cinatti argamu obboleessa tokko argadheetiin jira. Gaaffiin gaafadha. Gaaffii isaa kallattiidhaan itti fufnaa jiru. Maqaan keenyudha? Gammee Baqqalaa. Gammee Baqqalaa wajjin turtii taasisnaa. Tole gamme gaaffii si gaafadha. Hundeessitoonni waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa tokko natti himi. Hundeessitoota Maccaaf Tuulamaa keessaa namuma tokko. Beektu? Beektu yoo ta'e sittiin himaa kaameraa dhaabnee irra deebinee waraabnaa jechuudha akka inni bareedutti. Tole kaameraa naa dhaabda. Kaameraa naa dhaabda. Hundeessitoota waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa tokko Taaddasaa Birruuti.
Ati Taaddasaa Birruu mattee deebistaa jechuudha. Yeroo nama si gaafadhu. Tolee gammee kaaseera. Tolee gammee hundeessitoota waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa tokko natti himi. Taaddasaa Birruudha. Taaddasaa Birruu waa argattee jirta. Baay'ee dubbista moo maalirraa madde? Baay'een dubbisa. Baay'een dubbisa. Seenaa kana dubbisa. Seenaa kana baay'een dubbisa. Oo guddaa galatoomi guddaa galatoomi. Kamifaan dubbisuu danda'a beektaa? Saayitii namni karaa irraa galee namni tokko karaa irratti hin argamu halkan ol deebi'ee dubbisuu danda'a. Tolee guddaa galatoo gaaffii qonni lammaffaan gootonni Oromoo nuun amantaa waliin qoonnu jechuun bakka tokkotti du'an keessaa tokko natti himi. Isaanuma keessa. Beeku. Isaan keessaas hin beektu? Qabiyaa. Hin beektu? Dhiifama dhaggeeffattoota keenya. An kanas hin beeku. Hin beeku garuu gaafficha qopheesseera. Yoo beektan ta'e tokko keessaasinis yuutuubii koomentii jalatti nu barreessaa. Gaaffii qonni biraan qorichi yeroo jalqabaa bifa kiniiniitiin gurgurame maal jedhama? Bifa kiniiniitiin qorichi yeroo jalqabaa akka addunyaatti gurgurame. Sitti himu? Kaameraa dhaabdee qorichi yeroo jalqabaa bifa kiniiniitiin gurgurame aspiriinii jedhama. Innis bara 19 duwwaadha. Kaameraa itti fuuftaa akka itti deebistaa jechuudha. Qorichi ishii tolee gamme qorichi yeroo jalqabaa fi bifa kiniiniitiin gurgurame maal jedhama bara meeqatti? Bara qorichichi aspiriinii jedhama. Bara 19 duwwaadha. Tolee baay'ee dubbisaa jechuudha. Guddaa galatoomi. Akkuma kanatti itti dubbisuu kee itti fuufi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Namoota baay'ee argachaa jirra. Iyyamamoodharra. Amma immoo obboleessa keenya kana asitti arganneetiin jira. Amma gaaffiin kallattiidhaan itti fufa. Gaaffiin koo maqaa kee maqaan keenyudha? Ani maqaan hiriyyaan koo ittiin nabaan Piroofeesariidha. Maqaa noormaalii maqaa guutuu jechuudha. Eebbaa Fakkadeen jedhama. Tolee baqa Fakkadee gaaffii si gaafannaa. Gaaffii koon jalqabaan akka sirna gadaatti gadaan marsaa meeqaan aangoo wal jijjiira? Meesti akka sirna gadaatti waggaa meeqaan aangoo wal jijjiiru? Waggaa 8. Waggaa 8. Tolee. Kumsaan Morodaa biyya kam bulchaa ture? Wallaggaa lixaa. Wallaggaa. Tole baay'ee nama tola baay'ee nama dhibaarta. Mootiin Chaayinaa bara 1923 Itoophiyaa dhufee Oromoota waliin irreecha irreeffate eenyudha? Maal jedheedha maqaan isaa? Mootiin Chaayinaatti. Mootii Chaayinaa. Maqaan isaa? Meesti irra deebi. Mootiin Chaayinaa bara 1923 Itoophiyaa dhufee hin beektu? Bakka kaameraa dhaabdaa ittiin himaa hin deebisa. Beekalleedha. Maqaan isaa qoos. Ammaaf dogoggoreen jira. Maqaan isaa ittiin himaa Chiinkiinkuu jedhama. Chiinkiinkuu jedhama. Maqaan isaa Chiinkiinkuu jedhama. Akka itti deebistaa jechuudha. Kaameraa itti fuufi. Irra deebi gaaffii kee. Mootiin Chaayinaa bara 1923 Oromoota waliin dhufee asitti irreeffate eenyu jedhama? Chiinkiinkuu. Chiinkiinkuu guddaa galatoomii. Waasi gaaffii tokko hundeessitoota waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa nama tokko natti himi. Hundeessitoota waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa Nama tokko natti himi. Taaddee Birruu. Waaw argateera. Dhumarratti akkamittiin akka kanatti deebisuu dandeessi? Ani baay'ee gaaffii bareedaa na gaafatte baay'ee galatoomi. Ani gaaffii wanta akkasii seenaa tokko nan qoradha beektaa. Kitaaba seenaa baay'ee dubbisuun jaalladha. Kitaaba sakaan jibbuu koo bite kitaaba seenaa irra caalaa baay'een hin qayyabadha beektaa ijiyyuu natti diddiimate bara. Yeroo mara ijoolleen maaliif ijii kee diddiimata kan jedhan jiru dhugaatii tokko fayyadamta miti garuu yeroo mara sababan kitaaba dubbisuufidha. Kanaaf seenaa amma kana deebisuu dandeessee jechuudha. Guddaa galatoomii guddaa